huccuutti ka'e akka isin hin jee wanni isteediyeema magaalaa Hararitti wanni jilaal raammisii sagantaa ajaa'ibaa qopheeffate sagantaa wal hawaasa baankii fi hawaasa wal barsiisuu jechuudha. Kanaafuu Imaam Muhammaditti huccuu maana keessa huccuu namoo huccuu maana keessa maali kun baankii raammisii beeksista obboleessa kayya. maaltu jira maali wanti haaraan isteediyeema magaalaa Harar ni beektaa Imaam Muhammad isteediyeem achitti baankii fi hawaasa wal barsiisuu deemna. Sannutti himtan sa'a meeqatti? Sa'a meeqatti? 29 jettan. Sawaala 29 Abriil 27 akka faranjittis. Sa'a meeqatti jennee barra woo gurbaan nu dhiisra. Ganamarraa kaasee nama hundaa irratti argama nafinga. Ganama? Shawaala guyyaa 29 isteediyeema magaalaa Harar. Duba kanumaaf si jala fiigaa malee huccuu baasiyaa. Hin baasu. Ammisi bar hay. Eegaan baankiin keenya baankii dhalootaa kan ta'e baankii yeroo ammaa jaalatamummaa fi maamiltoota baay'ee argachaa jiru baankii Raammis Apriil 27 yookaan Eebla 19 magaalaa Harar istaadiyeema Imaam Muhammaditti yaamiinsa isiniif godhee jira. Eegaan guyyaa sana beekaa wallaalaa barataa barsiisaa qabaataa dhabaataa dhiiraaf dhalaa xiqqaaf guddaa hundinuu achitti affeeramtanii jirtan waan ta'eef tokkoon keessan akka nafne isiniin jenna.